kabajamoon muummee ministeeraa keenya uumama naannoo kana jiru ilaalama addaatiin ija addaatiin ilaaluunidhaan waan uumaan nuuf kenne irratti ijaarsa adda addaa boca adda addaa kan inni qabaatu gochuudhaani sagantaa guddaa kana uumama guddaa kana giddugala guddaa kana hawwata tuuristii guddaa kana nuuf gumaachanii jiru. Kanaaf kabajamoo muummee ministeeraa keenyaa fi qindeessitoota piroojeektii kana hunda keessaniin baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kabajamoo muummee ministeeraa keenya takkaatu nu galateeffatani. Akkasumas piroojeektii kana wanti adda godhu bakka tuuristii qofaaf osoo hin taaneeti ispoortiidhaafis haalli akka mijatu godhameedha itti yaadamee kan ijaarame. Ispoortii fiigichaaf, gugsii fardaatiif, dorgommii biskileettiidhaaf, gosoota ispoortii kan biraatiif illee karaa ta'uun ijaarame waan ta'eetiif maatiiwwan ispoortii addatti hojii muummeen ministeeraa keenyaa fi kabajamoon pirezidaantii keenya hooggansa isaan kennaa jiranii fi turaniitiin hojii hojjetameetiin ispoortiidhaaf, tuurizimii, ispoortiidhaaf, aadaa walitti hidhuudhaaf hojii hojjetaniif maatii ispoortii bakka bu'uudhaan galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Piroojeektii kana irratti fiigichi gaggeeffamu waggaa waggaadhaatiin sagantaa qabannee bifa addaatiin naannoo kana irratti hawaasa naannoo kana akkasumas guutummaa biyya keenyaarraati namoota affeeruudhaan atleetota affeeruudhaan biyya alaarraatis namoota affeeruudhaan atleetota affeeruudhaan akka bakki kun hawwatni tuuristii kun akka inni beekamuuf hojii gurguddaa hojjechuudhaaf karoorsinee hojjechaa jirra. Kana keessatti biiroon aadaa fi tuurizimii waliin taane Komishinii tuurizimiidhaa wajjin taane akkasumas qaama dhimmi ilaallatu wajjin taane kan hojjennu ta'uu isaati.